Hashamarka fuunee jirra jirtu ilmaan Oromoo hundi keessaan oduu gammachiisaa baga gammaddanii uummanni Oromoo hundi keessanii barataa yuunivarsiitii Jimmaatti eebbifamee barataa Mohammed Deeksisoo gaafa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa eebba isaa sagalee isaa kiiloree ol qabuudhaan firii Jawaar Mohammed Just for Hacaaluu Hundeessaa jechuudhaan sagalee hayyoota Oromootii fi dhugaa Hacaaluu akka bahu sagalee ta'ee ture shira dabaatiin badii tokko malee jecha saniif hidhanii kan turan kan yeroo hedduu akka bahuu fi ajajni kennamee bakka garagaraatitti butamee hidhamee ture. Alhamdulillah irra nuu bahee jira. Warroonni isa wajjin baanis artistoota hedduu namoonni hedduus kabaan hunda isaanuu baga rabbiin isin baase isiniin jedha. Uummanni Oromoo immoo baga gammaddanii baga gammannee Jawaariin faallee rabbiin akkanumatti nu haa baasu inshaallah. Uummanni Oromoo wanti isinii dhaamu jechuudha. Mucaan kun sabaaf jecha gammachuu isaa osoo warri habaaboo qabatee achitti eegu ani gammachuun qabu. Hacaaluun du'ee dhugaa isaa dhabuun anaaf gammachuu miti. Hayyoonni Oromoo mana hidhaatti dararamanii qeerroon Oromoo wareegame anaaf gammachuun hin jiru. Gammachuun kiyya gaafa Jawaarii dhaabee gaafa dhugaa Hacaaluu argine gaafa Oromoon qeerroon Oromoo dhumuu dhiise jedhee gaafa onnee isaatiin jechuudha. Obbolaa isaa hiriyaa isaa biraa gaafa sanafe kanaafu mucaa kana cinaa dhaabbattanii illee jechuudha dhaamsa Oromummaati. Gammachuu mucaa sanii maatii isaa wajjin gaggeessuudhaaf uummanni Oromoo sarratti illee hojjedha yeroo baay'ee nuti jechuudha. Gaafa namni dhibame yookaan gaafa namni waa tokko ta'ee suuraa isaa baafnee maxxansaa jechuu malee nama saniif waa tokko hin goonu. Mucaa kana milee itti horuudhaaf inni gaafataa hin jiru. Nuti akka Oromootitti maal gochuufi qabna nama Oromoof waa ta'e jenneetis isarrattis yaaduu qabna. Kanaafuu Oromoon mucaa kana milee itti horuudhaaf gammachuu isaa akka warri isaa gammadee hiriyoonni isaa gaafa san biraa gammachuu ofii gaggeessan gammaduun illee waan sanis taasisuu qabdanii isiniin jedha uummata Oromoo hunda keessanuyyuu. Kanaafuu waan kana irrattis fookas godhaatii yaada Oromoo isiniin jechuu barbaadeeti. Mu'ee kenna baga rabbii si haa baasee hunda isaaniitiyyuu rabbiin nu haa baasu. Rabbiin shira adabaa kana nurraa balleessee biyya keenya nagaa godhee